Nagaa akkam jirtan baga gara nagaatti deebitanii nagaadhaan dhuftan. Har'arree barumsa afaan Ingiliffaa afaan Oromootiin baranna jechuudha. Warroonni eegaltoota taatan keessattuu baay'ee isin fayyada. Viidiyoon kun waa'ee maaliitii? Waa'ee which, who, whose, when kan jedhaman wantoota akkanaa baay'ee namoonni barattoonni afaan Ingiliffaa eegalan yeroo rakkatan argaa. Kanaafiyyuu har'a haala salphaa ta'een barannaa na waliin turaa jechuudha. Amma booda isiniif salphataa jechuudha. Nu waliin tura. Warroonni onlaayiniidhaan barachuu barbaaddan lakkoofsa bilbilaa keenyaan nu dubbisuu dandeessanii teelegiraama yookaan iimoodhaan jechuudha. Okay. Amma maalidhaa? Kan barannu when. When maal jechuudha? Yeroo baay'ee afaan Ingiliffaa keessatti fayyadamuu dandeessan jecha kana. When yoom jechuudha. When yoom. When jechuun yoom. Amma exampleidhaan ilaalle yookaan fakkeenya fudhannee ilaalle. When is your birthday? When is your birthday? When is your birthday? Guyyaan dhalootaa kee yoom? Guyyaan dhalootaa kee yoom? Guyyaan dhalootaa kee yoom? When is your birthday? Birthday jechuun guyyaa dhalootaa jechuudha. When yoom kan jedhu agarsiisaa jechuudha. Amma asirratti when is your birthday? Guyyaan dhalootaa kee yoom? Fakkeenya lammaffaa yoo dhaqxan ammoo when do you go to school? When do you go to school? Mana barumsaa yoom deemta? When do you go to school? Mana barumsaa yoom deemta? Mana barumsaa yoom deemta? When do you go to school? Kan jedhu agarsiisaa jechuudha. School jechuun mana barumsaati. Do you go to yoom deemta? Kan jedhu when do you go to yoom deemta? Kan jedhu agarsiisaa jechuudha. Okay. When jechuun yoom jechuudha. Maaliin wal qabataa? Sa'aatiidhaan. When namootaan yoom jechuu barbaadan when jechuu barbaadan. Okay. The next one is who. Eenyummaa nama tokko eenyu jechuu barbaadan who. Who. Who is your best friend? Who is your best friend? Who is your best friend? Hiriyyaan kee lubbuu eenyu? Best friend jechuun hiriyyaa kee sirriitti jaalattu tokko jechuudha. Yookaan sirriitti wanta hundaa kan waliin hojjettu sirriitti kan walitti dhiyaattu hiriyyaa lubbuu jedhama miti? Which means best friend in English. Who is your best friend? Hiriyyaan kee lubbuu eenyu? My best friend is Tola, my best friend is Chaltu, my best friend is jettanii itti fufuu dandeessan. Anyway, who kan jettu barbaanne nu asitti waan ta'eef who is your best friend? Best friend kee eenyu? Okay. Lammaffaa immoo fakkeenyi maal jedhaa? Who is calling you now? Who is calling you now? Eenyutu amma si waamaa jira? Amma eenyutu kan si bilbilaa yookaan waamaa jiru? Call yoo jennu amma bilbiluus ni ta'a, waamuus ni ta'a. Who is calling you now? Amma eenyu kan si bilbilaa yookaan si waamaa jiru? Eenyu kan si waamaa jiru yookaan eenyu kan si bilbilaa jiru? Kan jedhu agarsiisa. Who jechuun maal jechuudha jechuudha? Eenyu. Who kan jedhu agarsiisaa jechuudha. What kan jedhu ammoo kan laallu jechuudha. What. Maal. What do you want? Maal barbaadda? What is this? Fakkeenya olaanu example jechuun fakkeenya jechuudha. What is this? Kuni maali? What is this? This jechuun kuni jechuudha. Maali? What is this? What is this? What is this? Kuni maali? What is this? 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 Kuni maali? Fakkeenya lammaffaa immoo what do you want to say? What do you want to say? Eat. Sorry, eatidha. Say osoo hin taane. What do you want to eat? 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 Maal nyaachuu barbaadda? Maal nyaachuu barbaadda? Maal nyaachuu barbaadda? Maal nyaachuu barbaadda kan jedhu agarsiisaa jechuudha. What do you want to eat? Kan jedhu jechuudha.
Okay, what maal jechuudha. Inni biraa immoo which wantoota tokko tokkoof wantootaaf kan fayyadamnu jechuudha. Amma fakkeenyaaf namaa fi who jechuu dandeenya eenyu jechuuf. Kamii jechuudhaaf ammoo meeshaaleedha. Which kan jedhu kana fayyadamnaa jechuudha. Which color do you like? Which color do you like? Halluu isa kamii jaalatta? Halluu isa kamii jaalatta? Which color do you like? Halluu isa kamii jaalatta? Which book is yours? Which book is yours? Kitaaba isa kami kee? Which kan book jechuun kitaaba jechuudha. Is yours. Yours jechuun kan kee jechuudha. Which book is yours? Which book is yours? Which book is yours? Which book is yours? Kitaaba isa kami kee? Kan jedhu agarsiisaa jechuudha. Okay. Inni biraa immoo how. Akkam. How. How are you? Ati akkam? How are you? How are you? Ati akkam? Lammaffaan immoo how do you cook rice? Ruuziin akkamiin bilcheessama? How do you cook rice? How do you cook rice? How do you cook rice? Ruuziin akkamiin bilcheessama? Ruuziin akkamiin bilcheessama kan jedhudha jechuudha. Kan biraa immoo namoota wanta tokko maaliif gootan jechuu barbaadan why kan jedhu fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Why you did that to me? Why? Maaliif? Why? Maaliif? Amma garaagarummaa isaanii ilaala. What? Maali jechuudha. Why? Maaliif? Fakkeenya ilaalla. Fakkeenya yoo ilaalle more ifanuu ta'aa deemaa jechuudha. Jidduu kanatti yaa onlaayiniidhaan barachuu barbaadan direct jalqabarraa kaastanii dubbisnillee warri isin rakkisu jechuudha. Dubbisuu dandeessan teelegiraamaanii isiniif deebisnaa jechuudha. Okay. Why are you late? Why are you late? Maaliif barfatte? Why are you late? Why are you late? Maaliif barfatte? Late jechuun barfachuudha. Why are you late? Maaliif barfatte? Why do you like pizza? Why do you like pizza? Pizza maaliif jaalatta? Pizza maaliif jaalatta? Why do you like? Maaf jaalatta? Pizza. Pizza maaliif jaalatta? Why do you like pizza? Pizza maaliif kan eenyu yookaan whose? Whose kan eenyu jechuudha. Eenyummaa agarsiisuuf jechuudha amma asirratti. Eenyu jechuudhaaf who fayyadamna jennee kan eenyu jechuuf immoo whose fayyadamna. Whose bag is this? Whose bag is this? Boorsaan kun kan eenyuti? Bag jechuun boorsaa. Whose jechuun kan eenyu jechuudha. This jechuun kun yookaan kana jechuudha. Boorsaan kun kan eenyuti jechuuf whose bag is this? Whose bag is this? Jennaa jechuudha. Okay, fakkeenyi lammaffaa immoo whose phone is ringing? Bilbila eenyutu waamaa jira? Whose phone is ringing? Bilbila eenyutu waamaa jira? Bilbila eenyutu bilbilamaa jira jechuu barbaadan whose phone is ringing? Yoo iyyaa jiraatte jechuudha. Bilbilattiin yoo iyyaa jiraatte bilbila eenyutu iyyaa jira yookaan bilbila eenyutu waamaa jira jechuudha. Whose phone is ringing jechuu dandeessu jechuudha. Egaa viidiyoon keenyarraa kanuma akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni chaanaalii kana haarawaa taatan subscribe, like, share gochuu keessan irraanfatinaa jechuudha. Yaada yoo qabaattan koomentii irratti nu barreessaa. Isiniif deebisnaa. Viidiyoo akkasii hojjetamuu barbaaddanis nuuf barreessaa. Warroon onlaayiniidhaan barachuu barbaadan akkan dura isinitti hime lakkoofsa bilbilaa keenyan nu dubbisuu dandeessanii. Ammaaf bakkuma jirtanitti nagaa nuuf ta'a. Baay'ee isin jaalannaa.